yaa dhagaamaa jiran xiqqoon jidduun jechitaman. Takkaffaa fuudhe lammaffaan jabeeffadha sadaffaa hin haaromsadha dhaga'ama yaa miira keessaa nama jiru bar addunyaa kana irratti bar waa hedduu si galee gaaf tokko gadda gaaf tokko gammachuu hayyee amma waatu jira fakkeenyaaf yoo dubartii osoo taate yaa waadaan kun ni ulfaata fakkeenyaaf osoo an waadaa kana sii gale waadaan kun ni ulfaata diiguun because dubartiin lama fuudhuu yookaan ammoo sadi fuudhuu. Amiin yaa rabbi dhiira kana nu baay'ise dhaara oromoon jala kana amiin yaa rabba laala. Dhiirri oromoon akkanaan as dhaabbatti gaafa ana fuute illee wal bira bareeddanii baga dhiibbee. Amiin rabbana atina fi duniyaa. Ati oromoon gaafa ana fuute illee wal bira bareeddanii baga fuute sin jettee dhageeti. Ka oromootti dhiisi dhageeti. Oromoon gaafa si hiitullee salphaadha gaafa si hiitullee salphaadha ka oromootti dhiisi ati nama hedduu hiine akka oromootitti. Maaltu jira beektaa osoo ana taateeti maybe dubartii osoo taateeti yaa waadaa kana diiguun ni ulfaata. Maqaan bira jiru wayii akka malee ulfaata yaa rabbi maal isa qaalichuma dhufe. Nagayaa jirta ammoo yaadaan hatamtee bar. Fokkasiin kiyya guutuun si bira amma laali osoo dubartii taateeti waadaa kana diiguun of course ni ulfaata. Waadaan kun amma sibira isa dhiiraa bira si gama kan keetitti ammoo usuu isii dhiisiiti jireenya biraa eegalla siin jedheeti yaa isii dhiisuu hin danda'u garuu isiillee si dhabuu hin danda'u isiillee dhabuu hin danda'u jetta gite yookaan ammoo isii dhiisuu hin danda'u si dhiisa malee jetta anama isii nama taqabbale feetu tokkoffaa taati feetu lammaffaa taati feetu sadaffaa taati Ankara kamiinuu taqabbaleeraan isii because tokkoffaa obboleettii kooti lammaffaa nama na dura jiru na dura si beeku gatii kana ta'eef an taqabbaleeraan argite isiinis akkana taqabbaltu abdii qaba ammoo isii gaafatteeti haadha faatee fudhattee gaafatteeti harka lamaan ol kaatee akkana simattu abdiin qaba harka lamaan ol kaatee akkasiin na simattu jechuudha dabalattu malee akkasiin siin jettu jechuudha abdii irraa qaba jechuudha waan kana haan irratti farsatte taane ammoo usuu isii dhiiseedhaa jiraadhe yaa waadaan kun ni ulfaata diiguun isiin dhiisaan jirtu anammoo lammaffaa siif ta'uudha kaayyoon kanku gaafa lammaffaa taane ammoo biyya akka Itoophiyaa yookaan biyya akka Ameerikaa yookaan biyya akka Kanaadaa jiraachuu osoo hin taane biyya mataa kiyyaaf kan keetii qofa ijaarame biyya mataa kan keetiif mataa kiyyaaf kan keetii qofa kan nama kamiinuu hin dhageenye jechuudha maaliif addunyaa barsiisuu qabna. An addunyaa barsiisuu qabna jedhee waan yaaduu jechuudha. Jaalalli kenna ammoo neecharii ta'uu qaba bakka waan yookaan guyyaa keessa waan takkaan bahu waan takkaan dhufu osoo hin taane jaalalli akkanaa hin jirti waan jedhan nurraa barumsa fudhachuu qaban malee namarraa barumsa fudhachuu hin qabnu argite nutti hinaafuu qaban nu sadiin jechuudha. Anaaf isiinis akka masaanuutitti akka walilaallee hin beekaa jechuudha. Kanaafuu waan kan odoo sodaachuu baatte hedduu natti tola waan sodaattu illee natti hin fakkaatu garuu waadaa waan diigamu takka hin qabu waan kanaaf argaara akka walii beekurra walii beekuu wayya waan jedhamtu takka illee ni jirti. Gadi fageenyaan na hubatte na fakkaata. Yaa si hubadhee jira haa ta'u garuu waan hundaan hin sirreessina. Dammoo baay'een fagaatiin siin jechuun barbaada. Carraa kanaan miti. Carraa kanaan fagaatiin jechuu barbaaddaa? Yaa maaliif jennaan nama yeroo jalqabaatii fi I don't know malah akka dubbatu beeku. Nama yeroo jalqabaatiif moodiitti qabatte. Allahu akbar rabbii kiyyaa. An rabbi yadiitti bar osoo yookaan si biraa bahee geemii kiyya taphadhe yookaan osoo rafee osoo kaata'e osoo wakka deemee gastii kan qobanee kolfee
Taayimii kan koo barnaaf na fayyada. Barnama yeroo jalqabaatiif muudiitti qabatti jechuun akkam. Yeroo muudii qabattu jaalalli akkana haasofne kana sii dhufa garuu sitti. Yeroo muudii qabattu akka qoosaaf haasoftu haasofne akkana sii dhufeen beeka. Inni dhufa haasofne akkana. Fakkeenyaaf wanta akka soba yoo haasoftee deebitee irra deebi'ee namni tokko yoo si gaafate akka jawween kitaaba ofii keessa barreesse sanii mucaan kiyya abbaa kan abbaa faamilii kennaa qabba torbaatiin na kimi jennaan mana hidhaa keessa taa'ee itti himee ka'ee lammaffaa gisee irra deebi'ee na gaafatu himuu wallaalee jedhe biikoos waan soba itti himeef jechuudha. So gizeetiin ilaaltama osoo sobaan sitti haasaa jiraadhe waan kana hunda akkasitti ni haasofti jettee ni yaaddaati siin naa dhufaayyuu osoo ni haasaa jedhe. Lakki haadha faate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni waan bakka hin qabneef yookaan waan na baasa na fayyada jedhee itti amanneef tokkoffaa maallaqa ofii aarsaan godhu. Ati maallaqa kee aarsaa akka godhaa jirtu ayinaa dhibbarraa dhibbatti itti amana. Dhayixee kophaa kee osoo bantee waan sona qabu waan roga qabu miti. Arrabaan inshaallah sabii kana keessa ol fannistee gad deebistee illee namni akka maallaqa sitti haruun hin beeku. Si galee yeroo kee aarsaa gootee maallaqa kee silaa argattu dhiiftee hirriba kee dhabdee itti dadhabdee kalee itti hidhattee mataa shaashii akkana jiru kanaan itti hidhattee dhufuun kee galatoomii ulfaadhu. Kana hundaasitu naa caala hidheeti baran. Awwaama takka irraan kaayannee baran. Gooteef naa gala bakka naa qabduuf si galee. Ani immoo yeroo hedduu ilmi namaa kun garaa na nyaata beekta. Maali yoo naan jette namni waan itti dadhabe waan gatii itti kafale tokko dhabuu hin qabu. So haati faatee gumaa bakka guddaa yoo qabaat yoo jaalatte yoo hariiroo fuulduraa isa faana barbaadde yoo wajjin akkuma reeffateetti san pilaanitii mataa kennaa uumannee irra jiraannaan jettu sun onni irraa taate anaafsi jaalala amma jirtu tanaan kabaja amma jirtu tanaan bakka guddaa amma walii qabnu kanaan itti fufuun kan danda'amu tokkoo fi tokko karaa tokkoo fi tokko qofa. Innis maali yoo naan jette gasti irraa sin darbee dhiyaadhaa naasee ni sitti maa. Aboo kun roorroo barreessu jira amaan kun qaallichi jedhan beeta. Borqaallichi maal si fida naan jedhaa. So taatee feenya si jaalanna si kabajna akka sabaatti sun akka addunyaatti si abdanna. Ati koyiinsi amma namni kijibaaf maqaan deemuun sana sun taane koyiinsi haqaa lafarraati. Nama sirbaatii miti nama sirnaati. Nama si abdannu mataa biyyaati. Si galee. Waan xiqqooma jaalala maal jedhan tun beeka addunyaa kanarratti siif wanti xiqqaan maal yoo naan jedhan jaalala. Jaaladhee argee jira. Yoo akka namni kana dura jedhe san 12 dhufanillee na'an koo akka dhabanii hin jaalatame yoo siin jedhe dhaaduu taati beekta. Galee kallattiin jaalatamee jira, alkallattiin jaalatamee jira, jaaladhee argadhee jira, dhabees jira, gatii even ani kiiloomeetira 30 kophee naxalaa laxalaatti godhaa deemee jaalalaa fi kabaja namaaf qabu yaada kiyya ibsadhee jira. Gatii agarsiisu kiiloomeetira 30 deemu jechuun luka qullaa jechuudha naxalaan deemuu si galee gatii agarsiis kafalee. Garuu ammatti hin dhaga'amaa rafaa ta'e. Bara waalama yaada wal bira haasaa beeta tokkoffaa yaada kireet godhaa haasa'uu yaada lammaffaa immoo waan ati duubaan achi naffeetu xiqqasho ofirraa itti haasaa darba. Kanaafi ati dhugaa siin jedha eenyumaayyuu ol ulaagaan guutta. Ulaagaan ati anaaf naa guuttu garuu ulaagaa jaalalaa wajjin sirban sana osoo hin taane ulaagaa obbolummaan, oromummaan, biyyummaan, namummaan, hawaasummaan, eenyummaan walitti qaban kana Asila boolla tana ramaan gortu qoy. baay'ee የዓለማችን ተራ ነገር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ለማከብረውና ለሚወደው ሰው ፍቅር አልመኝም። You understand me? Why?
يعني تعرفي جاتك يا رب تعرفي mucha tibar mujati ka fenta lesi guddatti ya dagari la ilaha illallah ana wa fama hona abo namni akka malee sagalee shi ta'aa jira asirratti Kok sagalee na tahu ka bang kande? Sagalee na tahu ka bang bar. Amar karariti jallite na ofar to kana tubar. Ne gahina na on la jida bar. An haatu yani siifin ta'u siifuuf tuffadhe ma na koi harka qabda. Koi harka qabda. hin madaalu Koi wasi gafada. bolummaadha miira keessaa bahi dhiifama illee narraa Wasi gafada guma ko. Wasi gafachuu danda'a? maji keessa Okay. Wanna si gaafachuu danda'u tokko ati nama tokko jaalachuudhaaf maallaqaan madaaltaa fayyaa isaatiin madaaltaa fakkeenyaaf kan osoo ati jaalala keessatti osoo ati miti harkaa luka rabbiin si uume qabduu miti osoo harkaa luka rabbiin si uume illee hin qabaanneeti kan jaaladhu namummaa kan keetii fi eenyummaa keetiif akkasuma bakka hin jiraa miti yaada asammuu kan keetii qofa kan si jaaladhu kan si wajjin jiraadhu jechuudha malee yookaan fayyaa namni ittiin nama madaalu sammee namni adda fayyaa qabu boruu kan sirriirra ciisu argita qaburuu sirri kaleessa sirriirra ciisu kan adda ka'eetiin nama fayyaa kaleessa deemu sanii waliin qixxaa'ee deemu kan jira nama kaleessa hiyyeessaa malee kan qabne kan adda haftaamii argita galaan siif uftuun fadhe gizee jettu akka waan ana ufiif tuffattee wayitiin natti dhagahamu jiraayyuu jechuudha akkasiif fokas gochuu jira laki ila ani ya fikir dahani beita namummaa garuu bileenara maaliif barbaachise wanni sun maa barbaachise arsoomni qorsooma guma jaartiin ta'e kan dhageenyu inshallah nu laalaa dhufee mayyuu na dubbiin isaa jedhatta arsoomni qorsoomni so jaartiin isaa osoo dhaggeettee miti osoo mana tokko keessa jiraanne haadha faatee dhiisa kan jenne abdiin qabaman dhiisa kan jenne hayi kamitti innuman jettu malee isin qoosuu dubartiin na jibbitu hin jiru amma haati seenaa amma asalitti osoo lammaffaa heerumtee naan jetti ana tunfiru malee jechuudha an dubartiin takka haadha faatee fuute yookaan haadha faatee jaalatte jaarsuufiit hin jettu hin jirti hin jedhu ani jiraachuudhaaf illee hin teettu jechuudha maaliif masaanuu ta'uu isii rankaa yanne ati yookaan masaanuu nama masaanuu jiraa ta'uu kan koo rankaanne jechuudha an jireenya kan koo irratti fokas godhaman jechuudha. jaalalli nama lama jidduu qofa biraan kan hin godhina dhugaati respect your wife feeling thank you so much akkami koomenti jala kana barreessu jira koomenti maan jala kana barraa'eeru maal akka ta'e natti mul'ataa hin jiru ati garuu nama meeqa si bira jira nama 300 wayii garuu koomentii irraa bara karaattiin si jalaa miliquun soqaa irraa garri nuti qabu beekan koomentii dubbisu maa eessa miliqxamaa gaafii kootiif deebii osoo hin deebisin eessa miliqxa sabbaa keetii deemtee jetta kun deemtaa akkasitti reeffa namaa bar boolla keessa nama kaanii bar osoo biyya namarra garan galchin deemu jechuudha bar kun amma wayyo nama dubbata nama ejjeta nama hojjeta abbo
ربي سيلافي سبا ربي شهادة بلوبو أتو بيتا تكاوت فرقم فتو كتابة بيجين تكاكنا وانجلة أونا فكار Amma bakka barra hin jiraa miti akkuma nama darajaa wayii yookaan ammoo fooqii waliirra osoo deemu walitti dhufeetti meetii qonna jala akkana wal jedhee dalgama wal qabee wal hirkisee wal bira lufte na hirkistee jechuudha amma. amma nama biraa irraa gaafin akkana sonaa dhiyaate no garuu nama akka keetii kana gaafin achi as dhufu ta'uu baatus of eeggataa badii afaan mucaadhe nama kana hirkachi baay'ee ani akka nama dhuunfaatti si ilaalu beekta ati ummata luka lamaan deemu dhugaa carraa kanaan. No, an jechuun laala namni tokko wayiif waa si gaafata waan si gaafatu saniif deebii gayaa deebisuun dirqama si'ii nama gaafataniiti jechuudha. Ambar bifa ammayyaa'een sii deebise. Jaarraa lama duuba deebi'u ishii. No, ani bifa ammayyaa naan jechuun anaaf riiziniin qabu waan riiziniin qabne baratan hin deebiste malee. Wanni ko waan riizinii qabu miti nama waan riizinii qabu barbaada. No, riizinii qaba. Because gaafii tokko gaafii jechuun hoo beektaa hiika lama qaba. Jechi gaafii jedhamu kun argachuu dhabu. Akka ati osoo ani tole si jedhe naa kuftu naa cabdu goota akkasi waamu yoo sadi si waamu yeroo 300 awwaattu bareecheen beekan. Goota koo kanaan jettu kutataa koo caccabsaa koo butuchaa koo haleelaa koo fiqira qabbaayii koo booji'aa koo Ronaldo fi yaa amma bakka goota jette san irratti illee amma osoo ta'eeti maqaa akkana kan amma maqaa dura namni irra deemaa ture makiinaa goommaa hin qabne maqaa akkana kana siin baasu jechuudha maqaa addaa sii baasa sii baasa. Maqaan san garuu Oromoon gammaatti fayyadamteerti natti fakkaatu maqaan sii baasa taa'u sirnicha. Oh my god. አንቺን ባጭሩ ከገለጽኩሽ ረፋት የደገታ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ የተለመደው የእቃ ብራንድ ነው ያለው ቤታ ቆቤ ብራንድ ይሰማል መናጽሬን ብራንድ ማለት ነው ከነቦደ ከንደገኝ እንደገኝ አደጋኒ ወሬ አመራገው ወልለ አደገሰን ከነቦደ አደፋት እቺ የሰው ብራንድ ናት በቃ kanaaf nama akkas malee goota koo injifataa koo namni ati gooliirra wal qabdeen tokko hin jiru injifataa koo jechuufi just anaaf si qofa waan ta'eef maaliif si dura namni hin jiru waan ta'eef jechuudha. Osoo si dura namni jiraate yaa booji'aa koo yookaan immoo injifataa koo hin jedha. Ammatti ammoo iddoo guddaaf galma guddaa fudhatee istiidiyoo guddaa kan dhaabatee jiru si qofa. Mee sirba naaf Kakuun nuti hin argine kun nuti hin argu jette Oromoon. Ati ka haasaa kanniin diqqoo bollee taatu onneen tante hin jiine sirban onneen ta'e ni jiiti jedha. tokko maal jedhe beektaa? This promise jedhee eegale beekte. Kasuudha iska tikee ከዳውንታውን እስከ ሆቴል እኔ እችላችኋለሁ እባክህን እሷ ያለችበትን ድረስ ሄደ በአጭር ቀን ውስጥ ሰርፕራይዝ አድርጉኝ ራጅር ከመዱጋ አጃይብ አባቀበኛትን ቤካን ቤት ሄሎ እስር ቤቱ Ana masisir bumiti bar sifi maal jedhan bar amami osoo guumaa waan takkaan naan jedhaniiti wanni ittiin si ibsu hundi hiiloo waan kaasu natti hin fakkaatu yookaan sirbisi maayikii qabadhee sii sirbu sana duratti hiiraa'u waan barbaadedhee sii sirbuu danda'a garuu ammoo ka dhugaa machoomne dhugeef hin machaa'u jettee Oromoon isaan sodaachuu jira beektaa.
Energy nanti qabattee deemtu barbaada. Energy humnaa qofa osoo hin taane bakka ittiin godhan kana qalbii qaama hooggantu. Oh my god, takka kun irraa kennite beektaa? Garuu namni akkana haasa'u kun garaan ishee qulqulluu ta'uu hubadhaa. Qoosaafis haa ta'u dhugaaf intala tana hubadhaa. Abeeggitam! Oh my god, oh my god. I don't believe it. Oh, nama akka biyya na nyaatu jaaladhu. Baay'ee nama jaalattu beektaa? Gabaa keessa dinqisiifatanii beektaa miti? Hiriyyaan dharaa asii wajjin nyaatee si duuba si nyaatu beektaa? Hoo si bira ga'e goota koo. Irraachin siidaa inshallah. Malaayika maqabaritti wata namni biyyee sirra garagalchee si biraa deebi'u. Biraan jedhama beektaa? Dubaayii kana jira. Yeroo meeqan dhufa jedheenii beellameenii yeroo lama moo sadi sagantaa isaa hunda jalaa balleessee akkasitti osoo hin dhaqe. Qophaa'e kaan mallee maali fira ofii yeroo meeqa garagalchan jedhanii marsaa afuraffaa Imraanii. Dubaay hin deemne jirta? Dubaay hin sodaadhe. Maaltu jedhama Dubaay? Itoophiyaatti waan ofirraa eeguu qabda. Dubaayitti waan ofirraa eeguu qabda. Kaayirootti waan ofirraa eeguu qabda. Amma Ameerikaa fakkeenyaaf dimokiraasiin oovariin beektaa si haqqisiisa. Biyya hunda waan ofirraa eeguu qabda. Dimokiraasiin oovariin si haqqisiisa. Mansoor Jamaaluu iyyuu katakkaa Itoophiyaa keessatti namni tokko foon dhaabanne. Shantan dhaqee feestaan hin galee Ameerikaa. Rakkoon diifirensiin maali beektaa lafaa ta'e? Fuudhuu fi heerumuun diifirensii guddaa qaba. Waan kamuu keessatti ilmi dhiiraa qoftan jedhee olaantummaan itti dhagahaa gartee daangaa ofii deema daangaa namaatti osoo hin ceene kaayyoo kamiif hochaadha uf ta'ee uf amanee uf amansiisee bakka san ta'edhaan wanti akkasiin mudatu. Dhiirri kenna kaarsiidhaa waa hundarrattuu diktaatara akka taatan hin beekaa akka diktaatara taatanii. Akkasumatti akka maqaan guutan abdiin qaba inshallah. Dubaay waan maal sodaadhaa si fakkaatama inshallah. Inko thank you. Oh my god, Inko jedhama beektaa dhaabbata mana miidhagina dhiiraa mana rifeensaa hojjeta. Baay'ee abbaa mucaa xiqqaani viidiyoo wajjin hojjetee gadhiisisan nama ajaa'ibaati beektaa wallahi na baay'ee si dinqisiifatu. Daa'imni sun hedduu natti tole akkan shaallani haasaa rabbi haa guddisu wallahi. Inko fooloo ergifama si haa deebistu. Deebisii fi wal baradhaan wallahi nama ajaa'ibaati yaa lafaatu. Hedduu natti tole daa'imni sun maashaallah. Abbaa jaba duuba jira. Yaa. Baay'ee wanti jiru sun diraamaa miti beektaa. Challenge madhugaa qofa. Ijoollee beektaa abbaa haadhatu guddifata ijoollee dikkeen nama guddisan ijoolleen dikkeen nama guddatti. Yaa waggaa 4 foyin akkasitti barre namni waggaa 10